Kota kasila. Qosaa sin beektanii nama daddarbattu. Nama dha'uuf namatti fiigdu akka kottaa silaa bibbitannee sinitti agarsiisa. Kottaa seena. Kottaa seena. Kottaa seena. Kottaa seena. Amma maangoo bitannee dhufne shaakallii dhidhiibbaa irratti taasiftuu jechuudha. Taa. Egaa amma kaa adeem anatti amanaa siniin jedheeraa bitire. Natti amanaayi. Amma gaa namoota lukti isaanii caccabe, namoota luqqeettuun bubuqqa'e, namoota qaamni isaanii irra daamee ta'e guutummaatti waraqaa kana ilaalanitti toora hiriira galanii sinii dhufuun siniin jedhe natti aman ana dhibbumaa dhibbatti natti aman na tuffatiiniiti sitti meeni dhugaa. Mimi amma gatii oduu kee dhiisiti amma maangoo sanatti fidanii amma xaxxa goonee irratti baranna. Amma kun ilaali. Amma kaa kuni sitti agarsiisa. Ani ittiin barreesse mucaan waraqata ittiin barreesse eessa qalamni keenya sun nu jalaa fudhatee achitti agarsiisa yoo maal laalmee achi keessa hin jiru. Hinan bifatee jechuudha. Amma sinirra jira. Amma kaa kuni jechuun hiriira galfannaa. Egaa amma erga hiriira galfannee booddee maalidha? Xiqqoodha. Na dhaggeeffadha. Inni kuni nama miilli isaa buqqa'edha jechuudha. Haa ta'u. Inni kuni nama luqqeettuun isaa cabedha. Nama gurri nyaate? No, nama luqqeettuun isaa cabe. Inni kun immoo nama lapheen bu'e jechuudha. Sinii galaa miti? Kun nama ilkaan buqqa'e? Lapheen bu'e. Egaa inni kun immoo nama qaamni isaa guutummaa kan barbaada. Inni kun nama lukti buqqee siin jedheera. Inni kun nama luqqeettuun cabe siin jedheera. Inni kun nama lapheen bu'e siin jedheera. Inni kun immoo nama qaamni isaa guutummaatti irraa damee ta'e jechuudha. Yoo barbaade nama hiriir dhaggeeffadhaa kaa dogoggora uumtanii amma namoota baay'ee miidhuu waan dandeessaniif sirriitti na dhaggeeffadhaa. Isa kana amma kun namoota jechuudha. Namoota miidhamoodha jechuudha. Hiriira galanii dhufan jechuudha. Kana amma maal jechuu dandeessa yoo si galuu baate kanaan obbo Dilgaasaa jechuu dandeessa. Kanaan obbo Dhaabaa jechuu dandeessa. Kanaan obbo Gammachuu jechuu dandeessa. Kanaan obbo Yaayee jechuu dandeessa. Si galaan si daangaa kan hin jedhu. Kanan duratti sitti maa oole garuu dhageesse Sirriitti kan. Sirriitti amma mee natti himi. Dhabiin kuni maal lama ta'ee siin jedhe kuni maal lama ta'ee siin jedhe natti himi hundumaa mee. Natti himi. Anatti hin teessanii? Eeyyee. Kana mormatuu dabee naan jedhu. Miti akkasii hin jenne kana nama lukti buqqa'e yookaan nama lukti cabee siin jedhe. Luka. Kanammoo maala siin jedhe. Kanammoo harka naan jedhu. Luqqeettuu. Luka. Nama luqqeettuu. Luqqeettuu. Kana nama lapheen bu'e. Kuni nama qaamni guutummaatti irraa rafe. Daameej ta'e jechuudha. Amma sii galee natti fakkaata. As keessatti dubartiin si qunnamuu danda'a. Amma gaafa dubartiin si qunname yookaan cabde yookaan buqqaate yookaan immoo caccabdee dhufte suutu wattee qaamni isaanii lalallaafuudha waan ta'eef suutu wattee sirriitti qabadhaa namoota immoo miidhu waan ta'eef yoo hin beekin bakka biraa sukkuumuu dandeessu waan ta'eef seeraan eeggattanii hojjettu jechuudha. Amma seeraan maal gootu dubartiin baay'een illee dhufuu danda'anii dubartiin illee ta'uu danda'an namoonni kun dhiira qofaa miti qaamni isaanii immoo lallaafuudha waan ta'eef suutu wattanii sukkuumtu jechuudha suutu wattanii. Nan beeka. Sinirratti miidhamuu danda'u waan ta'eef. Amma sii galee miti waan natti si jechaa ture kun. Sii galee miti. Amma maal goona nama lukti buqqa'eerra shaakallii sukkuummaa taasistuu jechuudha. Amma kuni maalidha? Nama luqqeettuun lukti buqqa'e.
Nama lukti buqqa'e yookaan nama lukti cabee maalidha? Nama lukni buqqa'e Yookaan nama lukti cabe. Kanaafuu amma sukkuumuu jalqabde jechuudha. Amma akkamatti qabadhaatuma sukkuumuu jalqaba. Sukkuumaami. Sukkuumuu jalqaba akkamatti jilbuumarra godhadhaati sukkuumuu jalqaba. Lukkumarraa jalqabde jechuudha sukkuuma. Amma sukkuumuu jalqaba. Sukkuumaa gadi qabaa maali? Edaa amma ka luka sukkumne jechuudha. Luka sukkuumuu jalqabde suutuma hidhaatuma gadi qabaa. Qaabii dhiibii maal abbaa isaa waan Afachuun beekamu. Suuta hidhaatuma sukkuumaa baay'ees gadi hin qaqqabinaati hin iyya waan ta'eef. Edaa dibamaa. Maangoon iyyaa jiraam isin quban qabdan malee. Edaa dibamaadha jechuudha. Dibamaadha jechuudha. Ani nama luka cabe isiniin hin jenne amma hin dhageessanii hin beektanii isin maal hubattanii maali nama guddaa miti. Gadi qabaa suutadha. Nama nyaata. Kan sarara kanarra dhiibaa yooman siniin jedhan bakka dhukkuba bakka hundumaa gad. Kanatu beekaa. Ani muuxannoo baay'een beekaa sin jedhe muuxannoo jabaan qaba. Waggaa 9 hojjedhee. Kan namarratti tolu taaludha waggaa 9 kan marata suuta dhaatuma gadi qaqqaba. Miidhamaadha waan ta'eef isin harkatti waa ta'uu danda'an siniin jechaa jira. Irra jalaan dubbatin maaloo irra jalaan dubbatini irra na jalaan. Haa ta'u. La. Garagalchaas ka. Akkanaana roorrisaa. Natu beekaa moti. Qedaaqee gurbaa. Sukkuma asirratti. Qaba jedhame sukkumaan. Saruma tokko irra dhoofinaa ta'a. As jira gurbaa as bakkeen. Sarbaatti waliin fiiginaa ta'a. Zana namarra. Rakkoon isaa jibbaa gadi. Garasi dhaqina. Asumatti suuta asu sukkumaa malee. Achitti namatti tola. Kaasaa uumaa wayii. Qaasin agarsiisa. Maal ta'e sukkumaa? Suuta tareeduma sukkuumuu jalqaba. Maaloo ani du'e maalooganiisa. Maal jettee waan ishiin iyyitu taate kaballaadhaan fuula ishii irratti addeessitu maal rakkoo qaba maal abbaa ishii. Maal jettaa? Iddoon irra dhufe malee kabaluu dhabe dhidhiibbaa barbaade dhufe baal ishiin raatuun tuni. Sirriidha. Haa ta'u sirriidha. Amma suuteedhaaf musa sukkuumaati. Waan ta'u yoo isinitti yoo haasa'an isin akkatti garagalchitanii namatti hin heettu haa ta'u amma sukkuma. Laala. Iddoon kun qubaan qabadda. Iddoo baay'ee rakkina guddaa. Kun iddoo baay'ee rakkina guddaa. Suutumadha deddeebisa. Sukkuma. Isinmoo waaqumarraa gadi buutan jechuun hin danda'amu. Ergamaa waaqayyo isin adii kana gaduma darbamtanii jechuudha hin danda'amu. Namoota baay'eedhaaf isin ergamuma saatanii dhuftan. Amma sukkuummaa shaakallii keessan amma haala gaariidhaan kan lukaa xumurtaniittu amma immoo garamitti dabarra gara luqqeetti. Sirriidha. Amma luqqeettuu sukkuumuun jalqabaa qaba. Amma suutaadhaatuma amma luqqeettuun kun egaa akka lukaatii miti. Baay'ee haphiidha. Namoonni baay'eenis yoo isin sukkuumtan isin irratti iyyuu danda'u. As jechuudha miti luqqeettuun kanaa miti. Luqqeettuu maal beektanii magaalaa? Qooyi afachaa meedha dhaggeeffadhaa. Muuxannoo waggaa 9 maaliyyoo qabaa luqqeettuu nama eessa akka ta'e hin beektan. Dhiisi. Eessanii? Mula as maangoo jalatti kana. Maal akkistaanatti ani namni beeka lafarra jiraatanii iddoo luqqeettuun jiru wallaaluun keessa nama dhugu amma luqqeettuu jechuun iddoo kam akka ta'e isinitti agarsiisu. Amma iddoo luqqeettuu jechuun amma dalaala. Amma luqqeettuu jechuun kun amma mataa. Luqqeettuun asumarraa ol jalqabee naannoo kana jechuudha. Maalaan jedhanii asiin hin jenne maa nama jaaljechitaa. Sukkuma luqqeettuudha amma iddoo sun sukkuumuu jalqaba. Asirriitti gadi hin qaqqabin ammoo akka lukaatii miti. Namoonni baay'een isin irratti gadooduu danda'u iyyuu danda'u.
suuta. Yoo gadi dhaabbatu suuta jedha. Akkamitti suutaan ana rukkuta? Amma mana kana moo kana ta'inna akkana Hin beektanis mana. mana dhibba Otoo mana hin beekin na rakkistuu isin. sudah itu makan lagi ini beragam waraqaa kanaan qulqulleeffadha. Mau masih kan cuma Maali sitti hin argamu. mana ma opsi wanni guddaan argachuu keenya maal ta'a? Arganne. Argan. dhidhiibbaa obboleessa obbo Obboroorrisaa. obbororrisaa Obboleessa. Amma amma dhadha'u jiraniidha. Ejol Anumas hin jedhu obsi. Maaliin obsaatu rukutuu dadhabdeerta? Si dhukkubaati. Amma fakkeenyaaf illee sukkuumaa isinitti agarsiisa akkam takka jirti. Sirriitti gadi qabaa. ana bilchaate Amma kana yoo humna dhabdan immoo kan ta'u sukkuumu. Suutara sukkuumaa mala. Namoonni baay'een laanka. Maala suuteedhaan boroorisa. Maala akkasuma. Maala geem sirriitti ta'u baafadhaa sidii jechuu danda'a. Akkamatti waxxarfachuu illee danda'a. kana gaddeebisiiti Maala ani bee. Maala keessa siin jechuu danda'a waan ta'eef suuteedhaa ta'u. gurbaa mee ka'inii namni dhufaa jalatti Siin jedhee balballi rukutameen waraqaa keenya arganii dhufan siin hin jenne. Wanti nuti seeraan eeggachaa turre tooraan warri lukti buqqa'e warra lukti caccabe warra qaamni isaanii daamee tooraan nu dhufu siin hin jenne. yaa rabbii Sinitti deemi baay'isiin jedhe Faccaa kaannan deema amma dhaggeeffadha. Ani siin jedhe moo siin hin jenne? jette Siin jedhe moo siin hin jenne? maami mee dhaqii balbala banisiin jedhe Nan banam. uf deemi tokko waa kana Akkam nagaa keessanii? nagaa maaltu jira Fayyaadha. cabe Dhibduu barbaadanii dhuftanii? dhibbaa Lakkisi barbaanni. dhibbaa Amma isin dhibduu barbaadanii dhuftan. asuma miti mana kana Asuma inni asuma. Si barbaanne dhumne ree. Hin caccabdeet. Hin argannaa nama hin dhiibamu. Maal? dhaabat kanaamoo deemuu fakkaata Abachuu jechuudha dhaabbadhu abachuu. Ati maal jechuu barbaaddeet? Ati hin argannaa hin jedhama. Dhibduun keenya waraqaan kun kan asirratti maxxanfameef miidhaginaaf sitti fakkaata? Maaloonis dhibuu Dhibduun dandeenye. keenya muuxannoo waggaa sagalii qabu. baay'ee muddama maal akka itti gamsanii taasifama Amma isin jiraatan waan jedhu isa dhibbiif facha. Eenyu naraan sitti hin argamu ani. Achama kotta seena. Kotta suutee dhiiseen.